kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a immoo salaaxaa hojjechuutti jira jechuudha. Asitti kan argaa jirtanii salaaxaa kana hojjechuudhaaf maaltu na barbaachisa? Asitti kan argaa jirtan immoo muuziidha jechuudha. Muuzii hangana na barbaachisa. Akkasumallee muuzitti dabaluudhaaf fireeza kana na barbaachisa jechuudha. Kun fireeza jedhama jechuudha. Akkasumallee sukkaara na barbaachisa jechuudha. Asitti immoo kan argaa jirtanii qodaan itti naqadhu qopheeffadhee jira jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti anu faana turaan isiniin jedha. Namtoota hordoftoota kiyyaa kunoo qulqulleessitiiti mureetii isinitti deebi'ee jira. Akkanatti muree walitti naqee jira jechuudha. Amma immoo maaltu naafa tokkoffaa sukkaara itti naqa jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii sukkaara itti naqaa jira jechuudha. Ittiin immoo taansuudhaan bishaan itti naqa jechuudha. Bishaan amma naaf ga'u itti naqa. Bishaan xiqqooshii itti dabala jechuudha. Mallee sukkaara xiqqooshii itti godha itti dabala jechuudha. Waliin sochoofna. Kana fakkaata viidiyoo kiyya yoo isinitti tole yoo jaalattani laayikii gochuu hin dagatinaa. Erga kanatti waliin sochoofne xumurre firiijii keessa goone qorraasaa nyaachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kiyya immoo yoo ilaaltanii isinitti tole hojiin kiyya akkasuma isinitti tole laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf immoo haaraa taatan subscribe gochuun maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Bye bye.